jedhu bakka tokkotti immoo maal godheedhu maal wal dhiitame boo'amti isaa siin galu iddoo tokkotti Yihudaan kun of ajjeese iddoo tokkotti immoo Yahudaan birrii akkanatti waaqatti gurguratan akkanan godhu kun oduu diinaati malee hawwi. Birrii 30 yeroo sana baay'eedha moo gatii isheen xiqqeesse garuu maaliif? Warri barreessan jirtan tokko barreessa. Jamar birrii 30 maal bitti hawwi seexanuma dogoggorsee ta'e malee. 30 yeroo si kuma dhibba ammaati maaliyoon maybe. Sharafni meeqaan jiran? Dolara gurgureef deemtaati. Qarshii Yesuusitti gurgurame moo qarshii shamarran kiristaanaa turre guddoodha. Waan ta'e ta'u jijjiirree ilaalla mallaqa kan amma. Qarshii shamarran kiristaanaa 50 mitiire birrii 20 ol caala. 20 ol caala. Shamarran kiristaanaa maal jechuun abbaan karakkaree 30 isin dhabusaas. Akka namni afaan jabaatetti. Abbaan karakkaree 30 isin dhabu. Afaan jabummaa si beeksisa. Haasa'uu danda'udha malee. Gatiif jennee nu waliin dhabnu dhugaadha. 30 yeroo tapha. Amma 30 deebisuu qaban nama jireenya illee qaalaa'eera biyya keessa dalagaallee dhaabatteerti akka duraanii miti biyyoota ambaa kana keessa. Birriin qaalaa'e dhugaa biyyatti bariin jiru. Injiru eessaa fuudhan akkamitti namni birrii 50 baasa 30 taatee boonni hundi. Saanti bashanuun baasanii ammamaa. Maaltu bitaa yoo? Dogattee kolfitaa kolfi ol baate. Mana sheer godha mana kuma ja'a qofa sheer gootanii hagamma hagana hunda kolfitanii. Taaptaapii fi sheerii gizee namni isaan kofalcheessa taaptaapii fi sheeriin gootu ijoolleen tan. Dagattaniituma jettanii osoo sheeriin goone man booda lallabuu jennaan waan xiqqoo masiisan seeqachiisuuf malee. Kofla qofa miti beekaa barnoonni illee keessa jira waan kana. Waaqatu ulfaa'ee kana fa'aa amma kana dura dhageettanii akkami waa'een ulfaa'ee gara keessa ta'a abbaa fi ilma keessa seenee gaafa du'e reeffa san keessa waa'een ture yoo siin jedhan amma maal jettee rifattooti danaggattee lafa dhootti afaan amaaranyaati. Hanqannadee hawwiirraa gaafee qaba hawwi. Waaqa isaa du'a dheessee daa'imummaatti jalaa badaa ture san immoo dubartii garaa isii keessatti waaqa baadhattee ji'a 9 deemteen turre jabdu. Dubartii taayyaa ani koo Yihudaanuu jabaadha siin jedhaan jira bar ishee deesse sanaa miti. Mariyaamtu jabduudha ka. Hawwi harka walirra qabachaa malee giiftiiti yaa mistira hunda gadi hin guuriin ishee keessatti qaba. Bakka itti gallu hin qabnu jedhiin masi bara hawwiin miira keessa galtee dhukkee kaasaa jirti bakka itti galtu laalladhani. Mistirri maaliif boo warra wangeelaa affase gidduu jirra bar. Qaata dho'isinaan dadhabne ciraa ganna qaadha wanni galaagalu hin hambifnadha. Dho'isinee dadhabne bar dhugumaan gayyoo miidhokata. Dhaloonni dhaloota qubeefi. Waan biraa jal'ifnee yoo jenne bakka waan ulfaa'ee jedhanii. Shamarri pheenxee zalamaan warrabsanii maal isaan goone ufnee teenyee bira haasofnee maaltu jalaa isin guban jee baran. Maal waan ragaa hin qabne nuyi haasofnetu jira garuu waan haasofne keessa wanti ragaa hin qabne waan jiru natti hin fakkaatu. Ragamaa yoo qabaate akkami waan ulfaa'ee jedhan isaan kun sirriidha jalqaba ragaan osoo jiraate kana maal jechuuf jedhan. Waaqayyo dhalate jechuun ikkoo dhugaa rabbiyaani jechuun seerumti biyyatti gaafachuu qabadhee yaadee ture bar maal waaqayyo akkamitti dhalata? Anamma hiriiraan bahuu deema hiriiraan hanqindeessa irratti hirmaadha. Nabiyyi rabbiitiin qarshii 30tti gurguramee eeboo bira darbanii maal godhan jettanii hin arrabsinaa hoolaa hin jeyinaan inni hoolaa miti jeetiin hiriira bahuu. Ammayyuu gurgurame jedhaa. Tumanii dhidhiisanii booda waaqessanoo tumanii dhidhiisanii booda waaqessan. Maal jechuun? Haala isaa himatu miliyoon. Haala isaa himata wayii tokko banaa oollee. Ayya.
Manichis Yesuus Kiristoos siif jecha du'ee jaanii fakkeenyaaf yeroo isaan cubbuun ga'a sababni addaa achirraa bu'uun argame akka macaafaatti dubartiin ciniinsurratti ni rakkattiidha abbaa manaa ishee akkas taatiidha dhiirti immoo hojjettee dafqitee bulti hajjaa immoo abaarsi gaafsan ta'ee jaanii mire abaarsi dilli kun kan Yesuus du'e bilaashuma du'e moo Yesuus kun abaarsa dila san kan duraan kaasin kan utus tatteenya nyaachuun nun deebisin akkamitti Yesuus kun akkama bilaash du'a isiniif du'e jaanii nu lallabaa turanii wanni kun bilaash ta'e beektaa dhiigni isaa nu shawwadan ciniinsuun maali jamu katti nuti addaama waliin nyaanne irraa maaltu nu galche sila nuyi addaamiif nuyi gudduu waggaa meeqa jira yooma wajjin teenya nyaanne maali sila Yesuus nagaa buusuu dhufe jedhan erga inni asirra deeme asimiti kan namni wal fidnee waraanni addunyaa meeqaa fi meeqa irratti namni lafarraa wal xarage yoom nagaa fide erga inni dhufee deeme booda. Billaa inni fidee Israa'elitti kenneen Israa'el nu xaragaan jirtu dhiiga miskiinaa dhangalaasaan jirtu nagaa isa kamtu dhufe boo nagaa maaltu jira miti nagaan hin jiru ilaa yoomal qiyaamaa. Dubbanne finna moora jedhana waan jiru maraan haasoin. In finna abboo yoo duune hin beennu ittoofi. Amma isin dhiiga isaa san bilaasha godhuu yaatanii hawwiifi miliyoon. Maa dhiigichi silaa jannatatti sin deebisuu dhufeedha anoo jannata keessan jiru hammaama madaamii keessan jira jannata isa kamitti na deebisa. Dhiini bismaaraa fi maalii kabaa isa sun piraanki maa godha. Piraankiin jira bara sana natti fakkaata pirankii wayiiti bara. Hawwi dhiini jannata si galchuudhaaf dhangalee hammaama madaamii si geesse. Hammaama madaamii duuba abboo dhiisimee dhugaa rabbii jannata jedhu. Jannaticha hammaama madaamiti ta'e hin beekuun taree ganaa nu geessate ayidoonno dhugaa rabbiin beeku. Sanuu barka mata bashaadhaan madaamiin mataa keessa dhooytu dubartiin peentee waan Yesuus naa ta'e moo jetti. Eekaa madaamiin mana kana keessa kaachisaa ooltee galgala duutuu ishee kilaasiitti galteetu waan Yesuus naa ta'ettee iyyaa bultiin kanneen akka yeetiifa. Waan isheen taa'utti rabbiin malee namni beeku hin jiru mana kana keessa. Namni fayyaa qabu guyyaa tumamaa olee galgala galateeffata. Waan inni naa ta'etti maaloo itti galata saayitu. Miindaa jeessa jechuun kan laannee yoo nama daamiin hin laannee fi bara. Ta dirqin salaatu jira barta hawwi adda safaa gaaf tokko madaamin dirqin salaachiftee bara osoo isiin hin fedhin achirra kaatee tiniin waan akka Yesuus jiru. Eessa badde isheenii? Salaata dhugaa gootee jechuun waan badde naaf fakkaate. Masgiida illee deemti bara isheen. Hawwiita adda saamoo? Madaamii waliin deemti madaamin dirqin qabdee fiddee salaachisaa turte dur ani musliimattee dhayitee miree maqaa musliima baafattee hin dhageenyeeti. Dolchite dhugaa rabbii madaamii. Galgala dhuftee raajii miliyoon guyyaa masgiida salaataa ooltee. Osoo sidaaja sanirra hin ka'iin ishee ifaa wajji salaata jira teettee noora fiti bar aarii madaamin salaacha. Baddee jirti amma bar. Dadhabdee badde na fakkaate. Natti fakkaata ta'e waa'ee karraa cufan ta'e hin beeku. Mas hin deebita kottu hin deebita. Si dawwalanii si baasanii. Baate moo? Kiristaana biraa galchaati itti lallabame hin jiranii? Tala ol harkisimee qabi yoo argite. Ka ulfaayisummaa inni gaafadhu tala kan maan ulfaayisummaa har'a ka ulfaayisan beekuu barbaanna har'a hin deemnu mana kana as bullee borullee akkanumatti madaa miilla yoo si ajjeefte hin deemina bu'i. Hin deemu kan ulfaaye moo kan dhalaate? Ulfuma san barra ulfisu waaqummaa qaba moo hin qabu? Ulfisu waaqummaa akka qabu sitti himu bar. Mee ayiman dhufanii afaanuma isaanii irraa dhageenya ulfisu waaqa nuun jennaan dubbiin baddeerti galas har'a meeshaa wajjaan guurannee gargar galla. Waaqichi isa kamii jedhii gaafadhu waaqa ilmaa moo wanni ulfa sana keessa jiru waaqa ilmaa moo waaqa abbaatii jedhii gaafadhuun achi ga'anii lakki abbaan hin dhalatu siin jedhu yoo waaqa abbaatedhani abbaan hin dhalataa wattaami. Ulfa sana namummaa isa sana keessa waaqayyummaan hin jiruu siin hin jedhan hin du'u malee hin jedhan. Har'a wajjaan baati kateennaaf tajaraa hin deeminatiif fagaatiin mana kana. Ol nu harkisa. Deebiin moo arganna ta'a?
namni waa keessan beeytan kottaa kam dubbiin jabaateera. Gaafii takkatti sana malee isinitti illee dheeressun ulfi sun achi booda ammoo tu abbaadha moo kachi keessa taa'e sun ilmaadha moo walumatti ulfi waaqaa hojjaan baaftanii har'a nagaa raftan yookaan isintu Yesuus hin dhiisee rafa yookaan wal gurree isintu qayyaana yookaan ammoo takbiir jedhaatumaan. Gaafii kanaa kaasuun keessanii akka nuti itti lallabanne nama godhuudha. Akka namni waliin seenne godhuudha wanni kanaa kun. Maa kanan jaalatanii waan akkanaa kana. Ana la sodaatti beentana ni gooftaa isheeti bari jalan ta'anii seensisi miliyoon. Yoo jedhu seente itti si deebisan fagaati. In seentu tuun as keessa jiru. Aangoon jararra sii kenname fakkaata. Bakka kutteerti kottaa itti gaafatamtuun teessan itti gaafatamtuun dhimma jireenya keessanii isinirraa kuttee jirti wanni sodaattan hin jiru. Amma warra keessa jiru warruma waa hubannoo xiqqoo xiqqoo qabu malee wanna jajjaba akka isinitti hin jabeessinu. Xalaa hin dhabde nama lubbuu qabu. Namuma tokkoon dhabe akkam jiraachuu miti qaqulutu jiru. Waan kana dhagaaniiti jal'isamoo akkam wanti isaa. TikTok shaataa qabachuun Dubbisimee kun nama tokko argatte. Mabiraatu. Wantee sagalee keenya teeppiin nu bante moo? Abid. Jirta? Nagaa galata rabbi omaan jennu. Akkamisin? Isin horrata? Mabiraatuun asuma gubbatti ol beemu as ta'a. Na jijjiirtamu? Ishi. Na giddartani? Mabiraatu jedhugaa amma ol baatee moo as taate moo? Maajikiin dalage. Jaran eyyatiyya moo namumonte tekas? laa akkasuma. Akkasuma maqaa ma jijjiirate maqaan OAdha. Maqaan OAdha. Induldaat. Abuun hundiisaa. Jalatai. Muslima na fakkaate muslima. Kota warra kiristaana barbaanna warra ka ulfisuni nama ta'e moo waaqa ta'e jennee ka barbaannu san. Gaafii laafaa san deebifta. Yesuus waaqummaa qaba yeroo ulfaasan moo hin qabu namuma qofa. Hawwi biloo godhaa jala agasi. Tokko amma dura akkaan itti akkumaan itti dubbadhu nu dhorganaa fi Abdii Muusaa. Maa? Kagaraa keessa jiru sun eenyu yennaa waaquma tokkicha isa dacheeffisanii uume sanii je. Ka dhalate daa'imni sanoo yennaan isuma je. Ka jalaa bade yoo isuma. Ka kittaannate yoo isuma. Ka qarshii 30 gurgurame yoo isuma je. Waanuma waliin dubbadhu walla. Suni xeeninnatiin isaan shakkisiisa. Waaqaan dhalate jennaan bakka namni fayyaan qabu. Yaadatanii barti qotu turanii waan hin dhalatu hin jedhi karaa oofanii karaa walakkaa yeroo ga'e uf duuba deebisan maarshii waan hin dhalatu siin jedhan akkam goota. Wallahi ajaa'ib. Gammeen musliimaa bar. Eenyu wal harkise? Assalamu alaikum warahmatullahi Waalaikum salaam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu tagaafatu waa gaafatu. Maafidhatu maali? Warri mooditara baa ol seensiftanii gadi hin baasina nama yookaan ol hin seensina yoo seensiftana ganni dubbatu eega. Maqaa gubbaa kan allaalina irradhaati maqaa jala laala. Namni muufata waama namni biraa akka godhu waan ta'eef eeggadha. Inninis gammachuma tanaaf seenee beektaa bakkuma tanatti waan gammadaniif seenee akkasii suutumaa nagaa gaafatee suutuma gabbuu jennaan inshaallah.
Naa gaafatee jira reefu dubbatee jira bar. Jamaan as gubbaa turelleedha warra murtaraa buuse yaa jamaa nama akkasumaan hin galchina yoo galchitan immoo akkas hin buusina ammoo gammeen asirra ture reefuma gabbu'a inshallah warri nama jechuun nama galchanii akka argee buusurra lafti tokko lama duwwaa taa'uun irra gaariidha yoo galchitan ammoo buusina eeganni dubbatee buutti dhugaadha namni hin muufata akka namni hin muufannillee eega namni maalillee wal bira ol seenuu hin danda'u asirra jirullee ofii keessaa ba'a. Yookaan nama mooditaratu nama buusallee yeroo garii namni nama biraa ta'ee akka nama biraatti hin muufanne abbaa manaa qofa laaltanii muufatina namni mooditara qabullee yeroo garii ol baasee gadi isin buusu mala. Akkasii fudhaa zanneen godina kun jala waa baay'ee isin barsiisaa jiranii isin gammachiisaa jiranii akkasuma fudhaa. Gammee amma gabbuu mooditaroota hundatti zanniin badina ana gabbuuse amma.